Yoo yaarka funee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan isin faana turu Girmaa Guddisaa. Bajanni mootummaa birrii tiriliyoona 2 ol ta'uun dhiyaate. Bajanni mootummaa federaala bara 2019 birrii tiriliyoona 2 biiliyoona 300 fi biiliyoona 39 fi miiliyoona 200 fi miiliyoona 68 kuma 100 fi kuma 26 fi 738 ta'uun dhiyaatee jira. Manni maree ministeerota walgeedilee 56ffaa har'a taa'een bajata bara 2019 dabalatee dhimmoota adda addaa irratti mari'atee murtii dabarsee jira. Manni marichaa jalqabaa kan mari'ate qindoomina diinagdee gooroo fi fiiskaala yeroo giddu galeessaa bara 2019 hanga bara 2023 irrattidha. Eegumsi kun jijjiirama diinagdee gooroo hangam argame cimsuu fi qophii bajata mootummaa federaalaa bara 2019 akka bu'uuraatti akka tajaajiluuf kan qophaa'edha. Manni marichaas dhimma kanarratti mari'atee sagalee guutuun raggaasisee jira. Manni maree ministeerota dhumarratti kan mari'ate seera bajata mootummaa federaalaa bara 2019 irrattidha. Bajanni kun karoora misoomaa fi investimentii waggoota 3 akkasumas raawwii bajata bara 2018 bu'uura godhatee jira. Bajata mootummaa federaalaa bara 2019 fi baasii idilee baasii kaapitaalaa deeggarsa mootummoota naannolee fi milkaa'ina galmoota misooma waaraaf kan oolu birrii tiriliyoona 2 biiliyoona 300 fi biiliyoona 39 miiliyoona 200 fi miiliyoona 68 fi kuma 100 fi kuma 26 fi 738 ta'uun isaa ibsamee jira. Manni marichi wixinee bajataa kanarratti bal'inaan mari'ate yaada dabalataa erga kennee booda gara mana marii bakka bu'ootaatti akka darbu sagalee guutuun murteessee jira. Guyyaa irratti filannoon gaggeeffamaa jira. Guyyaa irratti baqattoota da'oo keessa jiranii fi iddoowwan kaampii waraanaa keessatti buufataalee filannoo 442 irratti filannoon gaggeeffamaa jira. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa guyyaa irraa waxabajjii 2 bara 2018 kaampiiwwan waraanaa fi qubannaa namoota qeef qabeenya isaanirraa buqqa'anii keessatti filannoo gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Walitti qabduun boordichaa Meelaat Worqa Haayiluu buufataalee addaa kanneen keessatti raabsaan meeshaalee filannoo raawwatamuu isaa ibsuun raawwachiiftoota buufata filannoofis adeemsa sagalee kennuu lakkaa'uu fi herreeguu irratti leenjiin kennamuu isaa dubbatanii jiru. Kaampiiwwan waraanaa keessatti buufataalee filannoo 442 qubannaa namoota qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii keessatti ammoo buufataalee filannoo 82 keessummeessaa jiraachuu boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbileen hawaasa siivilii buufataalee filannoo kanneen irratti bobba'uuf yookiin hojii taajjabbii isaanii gaggeessuuf odeeffannoo isaan barbaachisu akka kennameef aadde Meelaat Worqa ibsanii jiru. Namoota qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an 28,000 fi 632 kaampiiwwan waraanaa keessaa immoo filattoonni 126 fi 498 akka galmaan walitti qabduun boordichaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan filannoo buufataalee addaa saffisaan xumuramee qophaa'uu waan danda'uuf bu'aa guutuu biyyoolessaa wajjin al tokkotti akka ifoomu beeksifamee jira. Itoophiyaan hayyama baankii investimentii alaa kennite. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa kennee jira. Itoophiyaan yeroo duraatiif baankii investimentii alaatiif hayyama hojii kennitee kan jirtu yoo ta'u, dhaabbanni yeroo duraatiif hayyama argate kunis dhaabbata Naayijeeriyaa United Capital Financial Service kan jedhamudha. Itoophiyaatti dhaabbata damee United Capital Groupii Naayijeeriyaa kan ta'e United Capital Finance Service PLC jedhamuuf hayyamni tajaajila gabaa kaapitaalaa kennamuun isaa himamee jira. Poolisiin federaalaa haala seenaa fi kabaja Itoophiyaa wajjin wal simuun hojjechaa jira. Poolisiin federaalaa haala seenaa fi ulfina Itoophiyaa mijatuu fi yeroo waliin wal simuun hojjechaa jiraachuu ajajaan olaanaa poolisii federaalaa Koomishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el himanii jiru. Jijjiirama biyyaalessaa hordofuun haaromsa hojiirra oolchee dhaabbatichi amma yakka ittisuu keessatti argama cimaa ijaaruu isaa Koomishinar Jeneraal Dammallaash ibsanii jiru. Kunis haala jijjiiramaa fi addunyaa dijitaalaa waliin akka tarkaanfatu
guddachuu isa dandeessee jiraas jedhanii jiru. Poolisiin federaala haala seenaa fi kabaja Itoophiyaa waliin wal simuun hojjechaa jiraachuu ibsuun yakkoota idil addunyaa fi biyyoota ollaattiisuuf hojii milkaa'aa hojjetee jira. Dhaabbatichi shakkamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa kallattii adda addaatiin hirmaatan hooggantoota isaanii dabalatee to'annoo jala oolchuun adeemsa dhaddachaa isaanii akka hordofan taasisuus himanii jiru. Dhaabbatichi bakkeewwan gochoonni yakkaa akkana itti raawwataman jiran adda baasuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru kan ibsan Koomishinar Jeneraal kun hojiin daldala namaa seeraan alaa lubbuu lammiilee hedduu galaafachaa jiru irratti kutannoodhaan hojjetee dhaabbilee addunyaa adda addaatiin dinqisiifannaa guddaa argatee jira. Dhaabbatichi Itoophiyaa alatti yakkoota idil addunyaa to'achuuf gahee isaa bahaa jiraachuu ibsanii jiru. Dhaabbileen idil addunyaa damee kanarratti hojjetan waliin tumsuun dhaabbileen dhaabbatichaa akka guddatu himanii jiru. Gochoonni yakka yeroodhaa gara yerootti caalatti walxaxaa fi teeknooloojiin guddachaa kan dhufan ta'us poolisiin federaalaa dandeettii isaa cimsuun teeknooloojii yeroo waliin deemuu itti fayyadamuun hojii isaa itti fufuu isaa mirkaneessee jira jechuun dhaabbanni miidiyaa faanaa gabaasee jira. Oromiyaatti qormaanni kutaa jaffaa bara kanaa waxabajjii 8 eegala. Naannoo Oromiyaatti qormaanni kutaa jaffaa bara kanaa waxabajjii 8 bara 2018 kan eegalu ta'uu Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo qophii qormaata bara kanaa ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kennanii qormaanni naannoo kutaa jaffaa waxabajjii 8 hanga 10 bara 2018 kan kennamuu fi kutaa 8ffaan waxabajjii 11 hanga 12 bara 2018 manneen barnootaa keessatti kan kennamu ta'uu ibsanii jiru. Hojiin isheetii fi barnoota hojjetameen dhaabbileen barnoota babal'isuun manneen barnoota bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaa fi diijitaal paark babal'isuu fi mana jireenya barsiisota ijaaruu, daree dabalataa bu'uura boruu, daree dabalataa sadarkaa tokkoffaa, mana barumsa bu'uura boruu fi sadarkaa tokkoffaa moodeeleessuun walqabatee waliigalaan hojiin qarshii biiliyoona 47 olii hojjetamuu fi barsiisonni 16,664 barsiisaa akka jiran ibsanii jiru. Naannoo Oromiyaatti bara kanaa barattoonni 500,000 fi 47,351 qormaata kutaa jaffaa, barattoonni 400,000 fi 30,152 kutaa 8ffaa manneen barnoota 1,226 keessatti kan fudhatan ta'uun himanii jiru. Barattoota 200,000 fi 2,671 qormaata kutaa 12ffaaf gidduu galawwan qormaata 226 keessatti kan kennamu ta'uu kan eeran Dr. Tolaan barattoonni 113 ol karaa onlaayinii fi barattoonni 89 waraqaan kan fudhatan ta'uun himanii jiru. Waliigalaan naannichatti barattoonni miiliyoona 1 fi 100,000 oliif qormaata naannoo fi biyyoolessaa kan kennamu ta'uu Dr. Tolaan ibsanii jiru. Qormaata biyyoolessaa bara kanaatiif qophiin gahaan taasifamuu kan himan Dr. Tolaan qorumsi geejjibamee aanaalee fi bulchiinsa magaalotaaf qaqqabee jiraachuu fi barattoonni qophii gahaa fi maatiin barattootaa tumsa gahaa taasisuu akka qaban dhaamanii jiru. Oduu biyya alaatiin Iraanii fi Israa'el maalitti bulan? Giddugalli bahaa keessatti waldhabdeen waraana hamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu baatii eebilaa jalqabee ture balaa rabbusee erga ture booda sa'aatii 24 dabran keessatti gamalachuu wal dhukaasuun dhiisanii wal doorsisaa akka jiran dhagahamee jira. Guyyoota muraasa duraa Israa'el naannoo Libaanos keessatti iddoo qabiyyee Hizbollaatii irratti haleellaa qilleensa raawwachuu ishee hordofuun Iraan kaampii ajaja humna qilleensa Raamat Daawit kan kaaba Israa'elitti argamurratti misaayilota balaastikii 10 ta'an dhukaasuun ishee ni yaadatama. Israa'el buufataalee waraanaa fi dhaabbata peetirookeemikaalaa Iraan kanneen Teheraan, Taabriz, Asfahaanii fi Baandar Mahashaaraa keessatti argaman irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun tarkaanfii cimaa fudhattee jirti. Ta'us garuu eeda galgala irraa eegalee gamalachuun haleellaan kallattii walirratti raawwachaa turan kan dhaabbate yoo ta'u haala yeroo ammaa ilaalchisee naannoo lamaanuu ibsa baasanii jiru. Gareen eegumsa warraaqsa Islaamummaa Iraan IRGC fi ajajaan waraanaa duula waraanaa isaanii xumuruu isaanii beeksisanii jiru. Haa ta'u malee Israa'el deebitee Libaanos yookiin Iraan irratti tarkaanfii haleellaa kan raawwattu yoo ta'e tarkaanfii sodaachisaa fi jabaa ta'e ishee akka eeggatu akeekkachisanii jiru. Gama biraatiin muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahu ibsa kennaniin Israa'el ammaaf haleellaa dhaabuu ishee mirkaneessanii jiru. Haa ta'u malee Iraan irra deebitee balleessaa hojjechuudhaan haleellaa raawwachuuf kan yaaltu yoo ta'e Israa'el
Israa'el humna guddaadhaan akka rukuttu beeksisanii jiru. Sodaan walitti bu'iinsi caalatti akka hin hammaannee fi mariin araaraa ifatti jalqabame akka hin gufanneef bulchiinsa Ameerikaa gama lamaan dhiibbaa dippiloomaasii gochaa akka jiru gabaafamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Netanyahuuf bilbiluudhaan Israa'el haleellaa deebii dabalataa raawwachuurraa akka of qusattu dhiibbaa gochaa akka jiran ibsamee jira. Yeroo ammaa kanatti biyyoonni lachuu kallattiin gara waraana guutuutti seenuu manna dandeettii waraana naannoo isaanii agarsiisuudhaan daangaa ittisa isaanii kabachiisuu fi marsaa mareetti aanu eeggachuuf of eeggannoodhaan socho'uu akka jiran maddeen oduu naannicharraa bahan ni agarsiisa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatii kanaaf qaban asumatti goolabneeti jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.